الحمد لله رب العالمين الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود ترى ودت تسخين كما جاء في سنين فاير أجرت سنين جتة أكمل أرجنت ونو منا كي يسأل أخي سنجرا بقى جمدان أرنتنا والله بقى جمدان جاوان دافو بقى جمدني ولا مانو جوجان الراحون جوجان أفقم متشوتي أني دا أبو داف جوجان أفقم متشوتي الحمد لله رب العالمين الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود ترى ودت تسخين كما جاء في سنين فاير أجرت سنين جتة أكمل أرجنت ونو منا كي يسأل أخي سنجرا بقى جمدان أرنتنا والله بقى جمدان جاوان دافو بقى جمدني ولا مانو جوجان الراحون جوجان أفقم متشوتي أني دا أبو داف جوجان أفقم متشوتي الحمد لله akkasuma birisi jala gammannee jirra gammachuu teederan nutu gammadee jira bagarabbii hirraa sibaasee mana keessattis bagarabbii si deebisee ilmoo ta'e birattis haadha mana keessatti birattis bagarabbii si deebisee gammachuun ta'e gammachuu teenya bagarabbii walmaa'uun gammachiise oromoo guutuu bagarabbiin gammachiise bagarabbiin nagaan si galchi maara mana keessatti rakkoo meeqa yeroo meeqa rakkachaa turtee rakkoo meeqa keessa dabartee arraan tana nagaan osoo miidhamni tokko sirran gahin karaa mana keessatti galuunis bareedaadha. Abdiif galannee haa ga'u Oromoon guutuun isaa galatoomanii gammachuu ati qabdu sanarraa waliin si waliin qoddachuun bareedaadha. Maaliif beektaa akkuma jiranii walii gammaduudhaatu irra caala. Akkuma jirru walii sagalee taanee waliif gammaduun bareedaadha jenneeti waliif sagalee taanee waliif gammadna. Si caalaa nuuf gammadee baga rabbiin si gammachiise fuulduraafillee rabbiin si haa eegu akkaataa akka fe'itillee Oromoo biyya lamaa keessa jirtu guutuun rabbiin bira jiraatee namoota gartee haa eegu. Miidhama akka malee hawaasummaa keenya irratti deemu gaa waan dandeenyu godhaan hin danda'u. Osuma beekni miidhamaa jiru yoo miidhama keessa jirruuti nutis miidhama namaallee ni rakkabnaa fi rakkoon namaallee gartee garaa waan hin danda'u numa rakkannaa. Famduu waan rakkatu hedduu Oromoon guutuun ganuuf rakkatti. Galatoomaa akkuma jirtan hundattuu Oromootis Oromoon ta'inis guutuun galatooma. Egaa Oromoon ta'inis gaa eenyu akka taatee gartee afaan kamiin akka afaan kan beekanii kan daawwachaa jiran waan hin beekneef guutumatti afaan Oromootiin galatoomaa jennaani galatoomaadhaa ulfaadhaa jiraadhaa waggaa dhibba jiraadhaa. Har'a kana wal cinaa dhaabbannee wal jajjabeessinee mucaan kun hanga hidhaa seenee rakkoo dila kan keessa dabree har'aan tana mana sanqalee akkanatti gartee gammachuu ka'ee isaan jiraa bikkiniin jirtuun mana kiyyaa akka gartee waan abduu akka itti fakkaatee namaafillee gartee gammachuu isaa namaafillee qooduu jiraa nuufillee qoodee gammachuu isaa rabbiin itti fuftu rabbi haa godhuu fi isallee waan hamtuu irraa gartee ka isaa hamtuu deemuunii fi ka isa godhuudhaa hamtuu isa godhuuf deemuun waa hunda rabbiin gartee rakkataa beelawaa dhukkubsataa hundaa'uu Oromoo ka ta'e rabbiin kan hunda keessa rabbi haa baasu walumaanuu rabbiin haa baasu anis gaafuma waa'ee irraa viidiyoo galee gadhiisatiin jiraarrallee agartanii arguu jirtanii dhiifamallee gaafadheetiin na yaadatti gaadina. Bila wal guru jiru kana keessa anis gaadiri. Bila isin nagoo isin dhiiseetiin gaanguma dhiyoo tana ekeessa fanii beekan itti kanii miidhe dhiifamallee naa guruu diddee waan hafamaan dheetullee kannee fi narra diddee hangee obboleessa fide dawwaleetiin jiraa dhufee sirraa kafaluutaa jettee na daatu sakkatti maaliif gaanes dhiifama isii gaafadhee rabbiin gaa dhiifama nama gaafachuu karaara godhee isii yoo wallaalee kiyyuusuudhaan hin bareedu. Egaa aadannaan dhuftee obboleessa isiitti himattee obboleessaan gaangeen dhufee waa maaliif kana goota dhugaadha obboleeyyan waliif adoolanii maaliif kana goota hojii waan kana kanaaf hin godheen jaalan garuu ittiin himin hin jeene egaa isin ittiin himtee jiraate maaliin akka dhufu gaa oolumaan eega waa gartee dhufee waa ijoolleen taananii si harka lallaatu waa biraa godhu yaatisaa isuma beeka silaa karaa nagayaatiin dhufu jiraatee dawwaleeti aboo waan akka namaa goota waan akka narraa ibsadhu naan jaa ture naafis hin dawwalle ammoo isirraa hin dhagee maal akka ta'u ta'e nuufaa fuuldura waliin agarru taati anis gammachuu na biiliin irra waliin qoddachuudhaaf dhufne isa caalaa nu gammate nu caalaa ammas Oromoon akka gammattee jirtu hundarraa abdiin qaba galatoomaa ulfaadhaa salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh viidiyoo biraatiin walitti deebinu anaafillee du'aa godhaadha nageenyaa jiraadha.